Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jecha kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii waliigalaa isiniif qabatee dhiyeessaa jirudha. Egaa chaanaalii kana keessatti kan guyyaa har'aa waliin ilaallu yookiin barnoonni guyyaa har'aa waliin ilaallu barnoota herreegaa kutaa 8ffaati. Barnoota herreegaa kutaa 8ffaa kana keessattis kan har'a waliin ilaallu boqonnaa lammaffaa keessaa yeroo darbe kan waa'ee iskuweeridha. Barannoo darbe keessatti yookiin viidiyoo darbe keessatti waliin ilaallee turre. Barannoo keenya kan guyyaa har'aa yookiin immoo viidiyoo keenya kan guyyaa har'aa irratti immoo waa'ee iskuweer ruutiiti. Kana dura waa'ee iskuweerii ilaallee turre. Amma immoo kan har'a ilaallu waa'ee iskuweer ruutota lakkoofsa raashinaalii waliin ilaallaa jechuudha. Isaan kana tokkoon tokkoo isaa waliin kan ilaallu taha. Isa dursa garuu isin viidiyoo sana jalqaba sirriitti dhageeffachuu qabdu. Maaliif waa'ee iskuweerii isiniif hubatamuu qaba. Waa'ee iskuweer ruutii hordofuun dura jechuudha. Kanaaf isa san irra deebitanii sirriitti dhageeffachuu qabdu jechuudha. Egaa kanarra waliin ilaallu iskuweer ruutota lakkoofsa raashinaalii waliin jennee jirra. Isa kana mi'a tokko tokkoon waliin haa ilaalluti. Hiikoo jedha. Kitaabuma keessan irra jira hundi isaatu. Hiikoo kanarraa kaanee tokkoon tokko isaa waliin haa ilaallu. Mee jedha. Yaan irra guddaa yookiin walqixa 0 fi xaanis irra guddaa yookiin walqixa 0 haa ta'anii jedha. Asirratti kan isin xiyyeeffattanii yaa fi xaan kunillee maalidha? Irra guddaa yookiin walqixa 0ti. Yoo xiqqaate 0 ta'u sanaa ol ta'u jechuudha. Lakkoofsi raashinaalii neegatiivas dabalataa garuu asirratti kan kaa'e yaa fi xaa kana fudhatee jarri kun lamaan yoomiyyuu neegatiiva ta'uu hin danda'an. 0 fi isaa olii jechuudha. Yoo haa ta'an jedha. Yoo yaan iskuweerii lakkoofsa xaa ta'e. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo yaan iskuweerii lakkoofsa xaa ta'e. Kana jechuun yaa fi iskuweerii xaatu walqixa jechuudha. Yaa fi iskuweerii xaatu walqixa. Yaa walqixa xaa iskuweerii jechuudha. Hiikni kun jechuunis jedha. Kun asitti deebitanii bakka wal jijjiire malee kan barreessan garaagarummaa hin qabu. Xaa iskuweerii fi eenyutu walqixa? Yaan yoo ta'e xaan jedha kun xaan iskuweer ruutii yaa jedhama. Kan isin hubachuu qabdan kan jalqabaa sana. Asirratti xaan yaani iskuweerii lakkoofsa xaa yoo ta'e jedha. Yaan walqixa iskuweerii lakkoofsa xaa yoo ta'e xaan isheen kun immoo eenyu wajjiin walqixa taati? Iskuweer ruutii yaa kana wajjiin walqixa taati. Maal ta'a? Ishee iskuweeriin kun yoo walqixaan gamana darbitu iskuweer ruutii taati jechuudha. Isa kana ta'a. Sirriitti wanni isin adda baafachuu qabdanii. Kanaafuu yaan ni ta'a walqixa xaa iskuweerii yoo ta'e xaan kun immoo eenyu wajjiin walqixa ta'a jechuudha. Iskuweer ruutii yaa wajjiin walqixa ta'a. Kanaafuu yaan iskuweerii xaa yoo ta'e xaan immoo iskuweer ruutii yaa wajjiin walqixa ta'a jechuudha. Kana kan isin hubachuu qabdan jechuudha. Kunis jedha mallattoon xaan ni ta'a walqixa iskuweer ruutii yaatiin barreeffama jedha. Ila isii kana yoo barreessinu jechuudha. Xaan iskuweer ruutii yaatii jennee yoo barreessinu akkuma yaan walqixa ta'a. Yaan iskuweerii lakkoofsa xaa ta'e jechuun yaan iskuweerii lakkoofsa xaa akkasitti barreessina. Xaan immoo iskuweer ruutii yaa yoo jennu akkasitti barreessina. Kun iskuweer ruutii yaa kana ta'a jechuudha. As keessatti ammas immoo wanni isin hubattanii mallattoon kun maal jedhamaa fi kan lakkoofsonni mallattoo keessatti kennaman maal jedhamudha. Isheen kun raadikaala jennaan. Ishee raadikaala keessa jirtu yaa tanaan immoo raadikaandii jennaan. Raadikaandii jennet keenyaa jechuudha. Asirratti ammallee dabalataan wanni ati hubachuu qabdu jira.
Yoo xaan irra guddaa yookiin walqixa zeeroo ta'e, xaan keenya irra guddaa yookiin walqixa zeeroo yoo ta'e, raadikaala keessatti xaa iskweerii yoo siif kenname eenyu wajjin walqixa ta'a jechuudha? Xaa wajjin walqixa ta'aadha. Xaa wajjin walqixa ta'aadha. Akkamitti ta'a? Iskweerii fi iskweer ruutiin kun wal balleessee yoo jedhe xaa kophatti hafaa jechuudha. Inni kuni akkam jechuudha? Ilaali. Lakkoofsa yoo fudhanne kana jechuun fakkeenyaaf walqixa ta'a 3 iskweerii bakka xaa odoo 3 fudhanne ni ta'a. Kun amma deebiin isaa 3 mataa jechuudha. Maaliif inni kun lamaan akkasitti wal balleesse 3 hafaadha. Yookiin immoo gama biraatiin iskweer ruutiin 9 iskweer ruutiin 9 ni ta'a walqixa 3 jechuudha. Raadikaala keessaa 9 yoo ba'u 3 ta'a jechuudha. Isuma sana kallattiin andaayirekt ibsaa jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Mee fakkeenyaaf kana lamaanaa fudhannee ilaallu. Waa'ee iskweerii yeroo barannu iskweerii jechuun lakkoofsa kenname kan mataa isaatiin baay'atu jechuudha. 5 yoo nuu kenname 5 yoo baay'ifnu 5 baay'isuu 5 jechuun 5 iskweerii jechuudha. 5 iskweerii jechuun meeqa arganne? 25 argannaa jechuudha. Amma maal goonaa? 25 kana iskweerii keessa yoo gaanu asii iseen lamaan kun ni baddi. Kanaaf iskweer ruutiin 25 eenyu wajjin walqixa jechuudha? 5 wajjin walqixa jechuudha. Isuma sana wal jala jijjiirra akkuma dura ilaalle. Yoo yaanni ta'a walqixa xaa iskweerii ta'e inni immoo yoo bakka jijjiirre jechuudha. Haala kamiin? Inni kuni bakka xaa iskweerii ta'a jechuudha. Eenyu wajjin walqixa? Yaa wajjin walqixa. Xaa iskweerii jechuun bakka xaa yoo 5 galchine 5 iskweerii jechuudha. 5 iskweeriin kun 25 yaa gatii yaati jechuu 25. Gaafa mootuu iskweer ruutitti deebifnu immoo maalidha? Xaan isheen takkittiin tuni eenyu wajjin walqixa taati? Iskweer ruutii 25 wajjin walqixa taati jechuudha. 25 yookiin asitti bakka 25 kana yaa ta'a jechuudha. Kanaafuu as keessatti 5 iskweeriin 25 dhufa. 25 kana mootu iskweer ruutii keessa yoo galchinu 5 kana ta'a jechuudha. Kunoo sitti kaa'ee kana jechuudha. Fakkeenya mi'a laallu irratti iskweerii 4 jedha. Iskweer ruutii 4. Iskweer ruutii 4 kana jechuuni maalidha? Ammas keessatti lakkoofsi si'a lama mataa isaatiin baay'atee 4 nuu kennu eenyudha? Innis iskweer ruutii keessatti 2 baay'isuu 2ti. Kana jechuun iskweer ruutii keessatti 2 iskweerii jechuudha. Iskweerii fi iskweer ruutii yoo waliin bade eenyutu hafa? 2tu hafa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha? Kan raadikaala 2 yookiin iskweer ruutii 4 2 ta'a jechuudha. Kan neegatiiva 25 kana haa laallu. As keessatti wanni isin hubachuu qabdanii neegatiivni iskweer ruutiin ala waan ta'eef neegatiiva gooneet lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 25 nuuf kennu 5 baay'isuu 5ti jechuudha. Ni ta'a walqixa neegatiiva wajjumaan fayyadamna. Kun jechuun 5 iskweerii jechuudha. Iskweerii fi raadikaalli yoo waliin bade neegatiivni hin jirti 5tu lafatti hafa jechuudha. Kanaaf neegatiiva 5 ta'a jechuudha. Deebiin kan baa kana haa ilaallu. Akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Meeshii itti hafuufnu. Kanaaf amma asirraa wanni isin hubattan gabaabumatti iskweer ruutii 4 jechuun deebiin isaa 2. Kan 9 jechuun lakkoofsi iskweerii si'a lammataa isaatiin baay'atee 9 nuuf kennu 3 baay'isuu 3ti jechuudha. Asitti 3 baay'isuu 3ti. Isuma kana
maal gootu iskuweer ruutii keessa yoo galchinu fakkeenyaaf isa kana lamaan haa fudhannee ilaallu. 3 iskuweerii fi 9 kana jechuudha. Jara fudhannee yoo ilaallu 3 iskuweerii jechuun 9 taha. 9 kana immoo yoo iskuweerii keessa galchinu maal taha? Akkas taha jechuudha. Kana jechuun immoo 3 baay'isuu 3 jechuun 9 taha jechuudha. 3 iskuweerii taha. Kun lamaan yoo waliin badu deebini keenya meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Kan 16 ilaallu. 16. 16 kan nuuf kennu mootu 4 si'a 2 yoo waliin baay'ifneedha. Kanaaf ka achirratti nuuf kenname iskuweer ruutii 16. Iskuweer ruutii 16 jechuun immoo 4 baay'isuu 4ti. 4 baay'isuu 4ti jechuun immoo 4 iskuweerii jechuun mire haala kanaan. Kanaaf iskuweerii fi iskuweer ruutii waliin balleessinu 4 ta'a. Kan 5 fi 6 kana haa ilaallu. Kan 6 kan 5 yoo ilaallu iskuweer ruutii 25 tu nuuf kennan. Deebiin isaa 5 jedha. Iskuweer ruutii 25 jechuun kun asirraa hojjennu akkasitti. Iskuweer ruutii 25 kana nuuf kenna. Si'a 2 waliin baay'atee 25 nuuf kennu 5 baay'isuu 5ti. Kun haala sanii. 5 baay'isuu 5 jechuun 5 iskuweerii jechuudha. Kun iskuweer ruutii irraa nan beeku. 5 iskuweerii fi iskuweer ruutiin kun yoo waliin badu 5 tana arganna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 5. 36 isaa fudhannu kan nuuf kenname iskuweer ruutii 36. 36 kan nuuf kennu immoo 6 baay'isuu 6ti. 6 baay'isuu 6 jechuun immoo 6 iskuweerii jechuudha. Iskuweerii fi iskuweer ruutii yoo waliin badu deebiin isaa 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan furraa jechuudha. Amma find the square root jedha ingiliffaan barraa'e kun akka hubattaniif rakkoon qabu gatii square root kanaa barbaadidha. Amma maal goona haa barbaannu 25 fi 81 lakkoofsi lama waliin baay'atee 25 nuuf kennu asitti 5 baay'isuu 5ti. Irra 81 kan nuuf kennu 9 baay'isuu 9ti. Ni ta'a wal qixa square root keessatti asitti square root gargaraa baasnu kan gubbaafis kan jalaafis jechuudha. Square root keessatti 5 baay'isuu 5 kun 5 squareedha. Irra square root lamaan ifuu dhaabatee waliin ta'eef 9 baay'isuu 9 jechuun 9 squareedha. Wal qixa ta'a square root fi kun yoo waliin badu 5 irra kun lamaanis yoo waliin badu 9 ta'a jechuudha. Deebiin isaa 5 irra 9 kana ta'a jechuudha. Kun asirratti argitan jechuudha. Perfect square jedha. Square ruutii sirrii warra ta'an jechuudha. Yookiin immoo square sirrii warra ta'anidha. Kun amma asirratti square sirrii warra ta'anidha. Waan ta'eef ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 dhibba jedhe horra square sirrii ta'anii fi square root sirrii warra ta'anidha jechuudha. Kitaaba keessanirra kan jiru kana hubadhuu kana ilaallu. Hubadhuudha yoo aan irra guddaa yookiin wal qixa 0 ta'e jedha. Aan keenya irra guddaa yookiin wal qixa 0 jechuudha. A square yoo barreessinu kun akkasitti. A square root jedha. A square root jechuun akkasitti jechuudha. Akkasitti barreessina. Kana ta'a jechuudha. A kana square yoo goonu A square kana haala saniini A kana square root yoo goonu immoo isa kana jechuudha. Akkas deema. Faallaa isaa directioniin isaa jechuudha. A squarein isa kana kallattii kana isa kana mootu square root yoo goonu immoo eenyuun ta'a jechuudha. A kana argannaadha. A kana immoo square yoo goonu immoo firiin isaa isuma kana ta'aadha. Fakkeenyaaf mee A haa fudhannu. A 3 asitti fudhanna. 3 square jechuun 9 jechuudha. Akka isinii mul'atutti asitti 3 yoo fudhanne A
3 iskuweerii jechuun meeqa ta'a jechuudha? 9 ta'a. Amma 9 kana iskuweer ruutii goona. 9 kana 9 kana iskuweer ruutii goona. Yoo iskuweer ruutii goone a arganna. 9 iskuweer ruutii haa goonu. Iskuweer ruutii keessatti 9 jechuun deebiin isaa a mataa. A'aan kenna meeqa jechuudha? 3 jechuudha. A iskuweeriin 9. 3 iskuweeriin 9. 9 iskuweer ruutiin immoo 3 jechuudha. Haala saniin deema jechuudha. Fakkeenya jedha kama kana dura hojjannee dabalataan haa ilaallu. Iskuweer ruutiin dhibbaa meeqa ta'a? Iskuweer ruutii dhibbaa jechuun lakkoofsi lama waliin baay'atee dhibba nuuf kennu 10 baay'isuu 10ti. 10 baay'isuu 10 jechuun as keessatti fakkeenyaaf yoo steeppii tokkotti daballe 10 keessatti iskuweeriidha. Raadikaalaa fi inni kun yoo waliin bade deebiin isaa 10 ta'a jechuudha. 10 kun immoo iskuweerii yoo gootan immoo eenyuun ta'a jechuudha? 100 ta'a. Ka 16 dura ilaalle irraan deebi'u caarratti haa ilaallu kan caa 0.25 jedha. 0.25 iskuweer ruutiin isaa meeqadha? 0.25 jechuun lakkoofsi kan nuuf dhufu 0.5 baay'isuu 0.5 waliin baay'ifna. Kanaaf as keessatti steeppii tokko yoo itti dabalu iskuweer ruutii keessatti 0.5 kana iskuweerii jechuudha. Iskuweer ruutii yoo waliin bade kan hafu 0.5 dhufa jechuudha. 0.5 kana immoo iskuweerii yoo gootan 0.25 dhufa jechuudha. Inni daan immoo 81 irra dhibbaa jedha. As keessatti 81 kan nuuf dhufu 9 baay'isuu 9 waliin baay'ifna. Dhibba kan nuuf dhufu immoo 10 baay'isuu 10 waliin baay'ifna. Kanaaf inni kun amma as keessatti haala sanii yoo kennu fakkeenyaaf akka isinii fi hubatamutti kophaa kophaatti haa kaa'u. Kan 9 iskuweerii ta'a 10 illee iskuweerii ta'a jechuudha. Raadikaalli lamaaniif waan dhaabatteef kun lamaan yoo badu 9 inni kunis yoo badu 10 jechuudha. Deebiin isaa 9 irra 10 kana ta'a jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Gatiin iskuweerii ruutii neegatiivan ta'u jedha. Yoomiyyuu iskuweer ruutii keessatti alatti rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf garaagarummaa isa kana lamaanii haa ilaallu. Asirra kitaaba keessanirra kan jiru keessatti neegatiiva 25 jedha. Ala yoo ta'e immoo akkasitti jechuudha. 25. Kun ammas keessatti lakkoofsi lama waliin baay'atee neegatiiva nuuf kennu hin jiru. Akkuma yoo fudhattan iskuweerii hiika iskuweerii yoo jennu neegatiiva 5 fudhannee yoo iskuweerii goonu poozitiiva 25 dhufa. Eenyuun neegatiiva 5. 5 illee yoo iskuweerii gootanii 25 dhufa. Poozitiivaan dhufa waan ta'eef gonkumaa hin jiru jechuudha. Neegatiiva raadikaala keessatti yookiin immoo iskuweer ruutii keessatti gonkumaa neegatiiva kan dhufu hin jiru jechuudha. Garuu ala yoo ta'e immoo hojjechuu ni dandeenya. Akka amma isiniin jedhe fakkeenyaaf haala kanaan 25 yoo kan kennu taate neegatiiva wajjumaan fayyadamna. 25 kan nuuf dhufu 5 baay'isuu 5ti. Kana jechuun immoo ammas neegatiiva walumaan fayyadamneeti 5 iskuweerii jechuudha. Asitti raadikaala fi iskuweerii yoo waliin baddu deebiin isaa dhumarra kan hafu neegatiiva 5 jechuudha. Neegatiivni kun isaan ala jirti jechuudha. Kanaaf asitti haala saniin fayyadamna jechuudha. Hammattuu itti goonee garagaraatti jechuudha. Deebii isa sana jechuudha. Karaalee adda addaatiin iskuweer ruutii lakkoofsota barbaadu akkamitti barbaadna? Iskuweer ruutota lakkoofsota iskuweerii sirrii barbaaduudhaaf tokko hirmaattota kopxiitti gargaaramnee barbaaduu ni dandeenya. Hirmaattota kopxii yoo jennu diddiriirsuun jechuudha. Mee isa sanitti gargaaramnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf gaafii fakkeenya torbaffaa hirmaattota kopxii diddiriirsuun kanneen armaan gadii barbaadedha. Aan 225 raadikaala baan immoo 400 raadikaala yookiin iskuweer ruutii kana mee furmaata haa ilaallu. Kan aadhaaf kan aatiif yoo ilaallu as keessatti aan kun 225 kana hirmaattota kopxiiti warra lakkoofsota kopxii hirmaattota lama qofa warra qaban jechuudha. Tokkoof mataa isaanii warra qabaniif irra 3 yoo hirru
75 arganne 75 kanas 3 yoo hirru 25 arganne 25 5 yoo hirru 5 arganne. Kanaaf 225 jechuun 3 baay'isuu 3 jechuun 3 square baay'isuu 5 baay'isuu 5 jechuun 5 square kan arganna jechuudha. Haala sanaan akkasitti goona. Sana booddee asitti kophaa kophatti baasuu ni dandeenya. Maaliif raadikaalli kun hunduma of keessatti qabate waan ta'eef kophaa kophatti akkasitti baay'isuu gidduu galchina waan ta'eef kana lamaan irraa yoo balleessinu gabaabumatti eednutu hafa 3 baay'isuu 5 tofa. 3 baay'isuu 5 yoo waliin baay'ifne immoo 15 arganna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kun dhumarratti 15 arganna jechuudha. Kanaaf kuni 225 square rootiin kun 15 ta'a jechuudha. Kan 400 mi'a ilaallu asumatti. Kan 400 kanas maal goona? 2 firra 400 kan 200 ta'a. 200 kan ammas 2 irra 100 ta'a. 200 firra 50 50 ammallee 2 ni yaa 25 5 yoo hirru 5 dhufaa jechuudha. Kanaaf as keessatti 400 kana kan nuuf dhufu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 5 baay'isuu 5 jechuudha. Asumatti walitti taasiksinu kana 4 baay'isuu kunillee 4 ta'a. 4 meeqa as keessa jira? 2. 5 as keessa jirullee 5 2. Kana dhumarratti immoo haala saniin ta'a. Sana booddee addaan baasuu ni dandeenya. Maaliif raadikaalli kana lamaan qabate waan ta'eef jechuudha. Akkasitti kanaa kophatti. Sana booddee kun lamaan square root fi square yoo balleessinu 4 baay'isuu 5tu lafatti hafa. Ni ta'a wal qixa 20 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isa kanaa meeqa dhufa? 20 dhufa jechuudha. Gabatee square root fi calculator saayintifikii fayyadamuun square root lakkoofsota barbaadu waa lama akkamitti gabateetti fayyadamna? Gabatee kitaaba keessan fuula gara dhumaarra jirurraa akkamitti fayyadamnaa fi saayintifik kaalkuleeteritti akkamitti gargaaramnaadha. Mee saayintifik kaalkuleetarii itti deebina gabateerraa akkamitti barbaaduun danda'amaadha. Gabateerraa tartiibni isin eeguu qabdan ni jira. Fakkeenya 8ffaa jedha. Isa kana lamaan yookiin immoo square root 5.63 fi square root 8.47 akkamitti gabateerraa dubbisuu dandeenyadha. Haa ilaallu mee jalqaba maal gootu? Gabatee keessan bira deemtu. Gabatee keessan bira erga deemtanii booddee gabatee keessan irraa roga irraan gadee fi toora dalgeetirra laaltu. Isa saniif immoo fakkeenyaaf 5.63 kana yoo laaltan maal gootu? Toora irraan gadee keessatti akkasiniif mul'atutti toora irraan gadee irratti dijiitii 5.6 laaltu. Irraan gadee 5.6 xaa jala gad deemtu hanga 5.6 bira dhaqxu. Dalgeerra immoo 3 bira deemtu. Kibba isaa san dhaqxanii dubbistu. Bakka kibba isaa argattan jechuudha. Bakka kibba isaa sana yoo dhaqxanii maal argattu? 2.37 argattu. Fakkeenyaaf kan 5.67 deebiin isaa isa san ta'a jechuudha. Jalqaba irratti roga xaa irraan gadee deemtanii 5.6 laaltu. Gubbaarra toora gara gubbaa mataarra immoo 3 bira deemtu lakkoofsa kibba isaa sana dubbiftu jechuudha. Kan immoo 8.47 akkasuma xaa jalarra gadi 8.4 bira deemtu. 7 hafte kan san immoo gara mataarra deemtanii kibba isaa sana dubbiftu. Deebiin isaa 2.9 1
kitaaba keessan gara dhumaa jechuudha. Fi kitaabonni hin qabne illee ni jira. Kan iskweerii qofa qabu jira. Iskweer ruutii kan hin qabne ni jira. Kitaabni tokko tokko immoo ni qabu waan ta'eef haala saniin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa gabatee iskweer ruutii fayyadamuun lakkoofsa iskweerii ruutii keessatti 67,800 barbaadi jedha. Inni kun amma kallattiidhaan hin arginu. Maaliif sababni isaa iskweer ruutii gabateen jiru sanarraa kan jiru tokkoo tuqaa 0 kaasee hanga 9 tuqaa 9 qofa qaba. Sana ol hin qabu. Kanaaf nuti maal goona gara tuqaan booddee abbaa dijiitii tokkootitti deebifna. Isa sanitti deebisuu fi dirqama maal goona 6 tuqaa 6 fi 7 gidduu deesimaalii galchuu qabna. Isa galchuudhaaf immoo 6 gidduu yoo galchine jechuunis 6 tuqaa 7 8 0 0 baay'isuu jenna. Maaliif tuqaan booddee amma baay'inni dijiitii asirratti nuti jiru 4 waan ta'eef 4 jechuun 10 power of 4 jechuudha yookiin 10 paaworii 4 jechuudha. Kana jechuun 10 si'a 4 waliin baay'isuu jechuun 10 baay'isuu 10 baay'isuu 10 baay'isuu 10 jechuun 10,000 ta'a jechuudha. Haala saniin fayyadamna jechuudha. 10,000 waan ta'eef achuma keessatti amma akkuma asirratti argitanii 6 tuqaa 7 8 wanni inni fudhateef asitti 0 tuqaan booddee 0 haga barbaade yoo jiraate mana lakkoofsaa yookiin gatii bakkaa sana baay'ina dijiitii jiruu eeguufi malee gatii waan hin qabneef 6 tuqaa 7 8 baay'isuu 10,000 ta'a jechuudha. As keessatti 6 tuqaa 7 8 kana gabateerraa barbaanna. Isas maalidhaa toora irraan gadeetirra 6 tuqaa 7 bira deemna. 6 tuqaa 7 toora mataatirra immoo 8 bira deemne bakka kipha isaa sana lakkoofsa yookiin gatii jiru dubbisa. Inni lammaffaa irratti immoo iskweer ruutii 1,000 kana jechuun 100 baay'isuu 100 jechuudha. Waan biraa miti lakkoofsi lama waliin baay'atee 10,000 nuuf kennu. 100 baay'isuu 100 jechuun gama biraatiin iskweer ruutii keessatti 100 iskweerii jechuudha. Iskweerii fi iskweer ruutii yoo waliin bade 100 ta'uuf. Kanaaf 6 tuqaa 7 8 sana dubbisna dhaynee isa erga dubbisnee dhaynee 100 baay'ifna. Fakkeenyaaf yoo dubbisnu 2 tuqaa 6 duwwaa 4 irra gatiin iskweer ruutii 6 tuqaa 7 8. Nuti immoo 100 yoo baay'ifnu immoo 260 tuqaa 4 argannaa jechuudha. Gabaabumatti deebii isaa dhumarratti yoo baay'ifnu jechuudha. Isa kana meeqan baay'ifna? Baay'isuu 100 baay'ifna jechuudha. 100 yoo baay'ifnu deebiin isaa 260 tuqaa 4 arganna jechuudha. Inni biraa immoo gabatee irraayyuu lakkoofsa dhabuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf yoo kennan amma fakkeenya kurnaffaa ilaallu. Fakkeenya kurnaffaa yoo ilaallu iskweerii ruutii 4 tuqaa 5 3 7 gabatee irra hin jiru. Maaliif tuqaan booddee baay'inni dijiitii isaa 2 qofa ta'uu qaba. Kan jiru amma 4 tuqaa 5 3 yookiin fi 4 tuqaa 5 4tu jira. 4 tuqaa 4 tuqaa 5 3 fi 4 tuqaa 5 4tu jira. Amma lakkoofsichi kun gidduu kana hin argamu. Maal gootu ni siiksitu. Amma 4 tuqaa 5 7 kana yoo siiksinu 7 kana laalla. 7 kun 5 ol waan ta'eef gara 3 kanatti yoo siiksinu gara 3 kanatti yoo siiksinu 4 tuqaa 5 4 ta'a jechuudha. Kanaaf nu gabatee sanirra dhaqnee kan nu laallu kan 4 tuqaa 5 4 ilaalla. Kanaaf 4 tuqaa 5 gara roga xaa jala gad deemna. 4 immoo gara gubbaatirra yoo deemnu kan nuti argannu 2 tuqaa 1 3 1 kanatti dhiyaatadha. Ni ta'a osoo hin taane itti dhiyaatadha. Kallattiidhaan nar hin jiru waan ta'eef achirra ni dhiyaata jennet keenyaa jechuudha. Inni biraa immoo saayintifik kaalkuleeteritti fayyadamtee akkamitti akka dubbisuu dandeessu yookiin immoo iskweer ruutii siif kenname akkamitti akka hojjechuu dandeessudha. Fakkeenyaaf 225 kana iskweer ruutii saayintifik kaalkuleetarii yookiin kaalkuleetara saayintifikiititti gargaaramtee hojjechuu fi akkam gootadha.
Kaalkuleetariin immoo gosoota garaagaraatu jira waan ta'eef kanuma akka waliigalaatitti kan fakkeenyaa fi shiftii katuun dirqama ta'etu jira. Kan immootu akkanumatti raadikaala ofirraa qabu kan kallattiin tuqxutu jira. Inni kun amma kan kallattiin raadikaala ofirraa qabu kan kallattiin tuqxu jechuudha. Fakkeenyaa fi kaalkuleetara kan kee erga fudhattee booddee maaltu hixa mallattoo raadikaalaatu hixa. Erga mallattoo raadikaalaa dhaqxee tuqxee booddee lakkoofsatu hixa kan raadikaala keessa jiru. Fakkeenyaaf 9 yoo jiraate raadikaala erga tuqxee booddee 9tu hixa. Sana booddee mallattoo walqixaatu hixa. Dhumarratti deebii ni argatta jechuudha. Kun salphaadha jechuudha. Haaluma kanaan hordofuudha. Kan shiftii tuqamu immoo shiftiidha. Akkaataa kaalkuleetaraa irratti hundaa'ee jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti amma haa fudhannu. Kanarratti kallattii maanii iskuweerii ruutii 4 barbaanna. Iskuweer ruutii 4 yoo barbaannu jalqaba maal goona mallattoo raadikaalatu hidha. Akkuma asirratti xiyyi jiru mallattoo raadikaalaa erga yookiin immoo iskuweer ruutii erga tuqnee booddee net 4 tuqna. Itti aansinee immoo mallattoo walqixaa tuqna jechuudha. Kun as jirti. Mallattoo walqixaa yoo tuqnu deebii haala kanaan barreessaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf asitti mallattoo raadikaalaa yoo tuqxan raadikaala tuqxu fiin barreessa akkasitti 4 jedha. Yoo walqixa isin tuqxan immoo 2 jedheet guutaa jechuudha. Haala kanaan shaakaluu ni dandeessu. Egaa barattoota qabiyyeen keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo waa'ee kiyubotaa fi kiyubroottotaa waliin ilaalla. Jalqaba irratti itti aansinee kiyubota kan jennu maalidha? Fakkeenya isaa waliin ni ilaalla. Viidiyoo gara biraa immoo kiyubroottota isa jedhu maal akka ta'e waliin ilaalla. Kanarraa kana fakkaata. Kunis waa'ee iskuweer ruutii maal akka ta'e akkamitti akka hojjechuu dandeenyu fi gabatee irraas akkamitti akka dubbisuu dandeenyu fi deebi'ee kaalkuleetaraanis akkamitti akka hojjechuu dandeenyu irraa waan haga ta'e isin ibsee jedheen yaada. Dabalataan immoo kitaabota garaagaraa fi akkasumas immoo kitaaba keessan yoo argattan dubbisuu ni dandeessuudha. Xumuree jira.